Hai jirra jirtu hordoftoonni chaanaala kiyyaa akkam jirtanii nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jedha akkam jirtanii iddoo jirtanii nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Chaanaala kiyyaaf warri haaraa taatan subscribe laayikii gochuun dagatiina isiniin jedha. Inaanta hin qorra dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko qoy biyyuma kana malee gara biraan roobu maalidha waan akkana yaa rabbi. Ande gara biraa guyyaa sadi guyyaa lama roobee dhiisa asimmoo garuu guyyuma hunda fatafataa oola jechuudha. Yaa rabbi kiyya ina hordoftoota kiyyamee jirtu isiniin jedha bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa jiraatu. Waaqayyoon biyya keenya nagaa haa godhu. Ijoollee keenya mana hidhaatti rakkachaa jira waaqayyoon nuuf haa baasu furmaata nuuf haa laatu isiniin jedha. Isa malee furmaataa beekuun jiru waan ta'eef waaqayyoo furmaataa barbaadu kan namaarra kan waaqatti caala waan ta'eef jechuudha. Baay'ee ulfaata dhugaan ulfaata. Na hordoftoota kiyya jirtume lafa daqiiqaa lama guunne deeme baay'ee dadhabee jechuudha. Asma amal warri gaara keessa deemu suni akkamitti deema moo midhaan biyya kanaatitu sanafii nama godha yaa rabbi kiyya. Ani kodu gaara miti odoo lagaayyuu cehee utaalaa oolee ginaan dhukkubu miila koon dhukkubu jechuudha. Ere basmaa malee hagan ulfaataa karaa deemuun basmaa malee yaa rabbi kiyya lafa daqiiqaa lama guuttu inaantee midhaan asiifko ruuza kanatu nama dadhabsa miila nama caccabsa. Bade yaa rabbi kiyya akkam taana gaafa biyya galle basma amade na kana sinin jedha hordoftoota kiyya jakkate ere basma amade isaanu dhadhaabachaa isaanu dadhaba maali kaamallee isaanu rooba jira rooba keessa odeemanii dadhabanii jedhanii miti ree kanaan rooba hidhadhee jechuudha. Na hordoftoota kiyya haasaa qabaadhetii miti anis dadhabee waan ta'eef cufa way agas mara nama dadhabsa jechuudha karaa deemna gartanii sanaaf himmaa keenya. Inni hordoftoota kee chaanaala kiyya wadaara taata subscribe na godha guyyaa gaarii qabaadha isiniin jedha.